Hai seenu akkam jirta fayyaa keetii nagaadhamtii jirta injabaattaa bakka jirtutti nagaan siif ta'u siin jecha mucatti ani suuraa ishii sitti erge kana jechuudha. Mucaa godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Busheetti dhalattee guddatteedha. Erga gara biyya Beeruutii kanatti imaltee waggaa 4dha jedhanii maatiin ishee kanatti himanii. Maqaan ishee Almaaz Uumaati kan jedhamtu. Almaaz Uumaa jedhamti. Gara Beeruutii kanatti erga imaltee waggaa 4 lakkoofsistee jirti. Waggaa 2 fixxee kontiraata ishee fixxee gara biyya dhangala'aa seen jettu. Madaamiin ishee sababatti baay'istii tikeetii naamutuu diddee anamma yoo wanaa turuun barbaanne biyya kanatti jetteetiyyuu gaafa nutti bilbiltuun boosii naan jedhanii maatiin ishee. Achumarraanii dho'iinsa Beeruutiitti ta'e kanaan duratti torbee tokko wayitii maatii isheetti bilbiltee guyyaa borii tikeettiin naa kutamaa waan na barbaachisu hundas qopheeffadheera gara biyya nan dhufaa ergan tikeeta kutadhee immoo guyyaan gara Addis Ababaa dhufuu sinitti bilbileen sinitti hima tikeetti kutadhee booda jetteetiyyuu maatii ishee haasofsiistee nagaatti jedhanii gargar ba'anii jedhan jechuudha guyyaa sanatti. Guyyaa sana irraa eegaltee garuu isheen onlaayinii irratti hin deebine. Ergasii onlaayinii irratti hin deebine maatiin ishees ishee argachuu hin dandeenye. Silumaayyuu Itoophiyaa taane gara biyya alaatti bilbiluun xinnoo isheen cima ture sanumarraan iyyuu immoo bilbila isheen ittiin bilbilaa fi turte sana naaf erganiiru hin hojjetu bilbilichi. Aaddiidhaanis kan madaamii kootiitiin bilbileen ture silkii manaatiinis yaaleen ture hin hojjetu. Onlaayinii immoo immoo fayyadamti turte sanarraayyuu piroofaayiliin ishee wanna nama gammachiisne wayiirra jira. Hin hojjetu jechuudha. Haa ta'u garuu maatiin ishee kuni mucaan kun gara Beeruutii dhufuu ishii beeku malee Beeruutii keessa safara seen jiraatu kana waan jedhanu adda baasatanii hin beekan. Sanaaf iddoo kana jedhanii anaanis waan natti himan qabanuu gaafadheera jechuudha. Adda baasee Beeruutii keessa safara kamsiniin jedhaa turte yeroo hin jedhenitti iddoo akkasiitii waan nuun jette hin qabnu nuun immoo keessan beeknu naan jedhanii maatiin ishee. Innaa jarri kan natti himanii ati Beeruutii jirta gatii taatee fi mana tokko gara mana biraatti socho'uu dandeessa. Akkasuma hiriyoota wajjiniin hiriyoota kee waliin giruuppii hidhattee giruuppii irratti hiriyoota kee waliin wal arguu dandeessa waan ta'eef adaraa ijoollee Oromoo bakka jiranutti ilmaanuma Itoophiyaa Beeruutii sana keessatti argaman bakka jiranutti adaraa ittiin nuuf ga'aati ijoolleen Oromoos akka nu gargaaran lubbuudhaan jiraachuu ishee dhaga'uu barbaanna. Duraan iyyuu baddee jirti irratti immoo balaan kun Beeruutii keessatti ta'eera duuteetti jennee garaa murannee jirti hin arginu hin jennu waan ittiin argannu hin dhabne adaraa bakka jirtanutti nuuf iyyaafadhaa naan jedhaniitu kan natti himanii jechuudha. Mucaa kana suuraa ishee kunoo kana armaan olitti siif erge kanadha. Adaraa ijoollee obboloota koo warri shamarranii mana tokko gara mana tokkootti sochoona waan taaneef bakka arginetti adaraa yoo maqaalee jijjiirtee jirti taate suuraa ishee kanaan nama argitan adaraa nuuf ibsaa. Lakkoofsa maatii ishee irratti argattan immoo isiniif kennamee jira jechuudha yoo argamti taate. Yookaan immoo seenaadhuma kanatti yoo himtan isheen karaa WhatsApp quunnamtee natti himuu dandeessi jechuudha mucaa kana adaraa. Keessumaatii Beeruutii warri jirtan Beeruutii waanuma gammachuun dhageenyu adaraa obboloota koo amma guyyaa Rabbi keessaa nu baasutti. Inshaallah yoo Rabbi irraa taate nagaadhumaan immoo hundi keenya keessaa baana adaraa bakka jirtanutti namni sagalee koo kana dhageessanii. Mucatti kana bakka isheen jirtutti naaf barbaadaa isiniin jedha obboloota koo. Ishee obboleeyyan kiyyaa akkuma obboleettii teenya tana irraa dhageessanitti mucayyoon tun guyyaa balaan Beeruut keessatti bu'eessan irraa onlaayinii irraa kan dhabamte lakkoofsa isheen duraan gara maatii bilbilteetiin maatii ofiitiin wal quba qabdus hin hojjetu jechuudha akka obboleettii teenya irraa dhageessanitti jechuudha. Obboleettiin teenya tun ammoo osoo balaan kun hin uumamin dura torbee tokko dura gara biyyaatti akka deebituuf tikeetiinis akka muramuuf warra beeksisteerti jechuudha. Hundaa qopheeffattee gara biyyaatti akka deebitu kan ishiin dubbatte guyyaa kaawwanni sun as keessatti ta'erra hafuurri ishii hin dhabame jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu viidiyoo tana sheer akka gootan maqaa Waaqayyoo isin gaafadha. Namni isin kan biraas namni isin jalaa bade mootiyyuu as jalatti na gaafachuu dandeessan jechuudha. Uummata akka rakkoon hin qabu. Maaliifan isin jedhee karaa chaayinaalii kiyyaa kanaan kan beeksise ijoollee baay'ee isaaniitu argamee jira jechuudha. Asuma dhiyoo kana ijoollee 3 beeksise. Ijoollee 3 keessaa ijoollee 2 argadhee jira jechuudha. Ijoollee 2 argadheera. Takkitti ammootiyyuu warri kan dhabe waggaa 2 dura yoo ta'u ji'a 3 dura mucayyoo wayii argeen jira naan jetteeti
na barreessite garuu ishiin telegiraama qofan qabanaan jette lakkoofsa eessira na goote telegiraama qofan qabanaan jette an telegiraama hin qabu lakkoofsa san daayirektii simiin kee kan keessa qabaattu yoo ta'e yoo kan dhageessu ta'e jechuudha. Simiin kee kan keessa hoo jiraatu ta'e daayirektii kasi argadhu yoo ta'e akkanatti himtuun siin jedha jechuudha. Yookaan ammoo miseenjara yoo qabaatte maqaa feesbuukii yaa azzalattiin yoo kan na gaafattu ta'e siifan barreessa daraan isiniin jedha kan gadda gadhiisisan jechuudha. Mariyyaa Abdallaa ishee jedhu san jechuudha. Mariyyaa Abdallaa ishee jedhu sanii ijoollee lamaan taawwan ammoo lachuu argadheeraa rabbiin galanni haa ga'u isinillee guddaasaa galatooma warri ishee gootanii warri kadhannaadhaan illee nu bira dhaabattanii rabbi nu kadhachaa turtan jechuudha. Kanaaf wal gargaaruun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu galatooman isiniin jedha. Kanallee akka hafuura dhageenyu hundi keessanuu shirishee akka nu gootan abdii isinirraa qaba. Yoo ammoo kan argitan ta'e lakkoofsi asirratti jiru kanaan bilbiltanii maatii beeksisuu dandeessan jechuudha. Guddaasaa ammoo galatooma. Piroofaayiliin ishee wanna nama gammachiisne wayiirra jira. Hin hojjetu jechuudha. Haa ta'u garuu maatiin ishee kuni mucaan kun gara Beeruutii dhufuu ishii beeku malee Beeruutii keessa safara isheen jiraattu kana waan jedhan adda baasatanii hin beekan. Sanaaf iddoo kana jedhanii anaanis waan natti mana hin qabanuu gaafadheera jechuudha. Adda baasee Beeruutii keessa safara kam isiniin jedhaa turte yeroon jedheenitti iddoo akkasiitii waan nuun jette hin qabnu nuun immoo keessa hin beeknu naan jedhanii maatiin ishee. Innaa jarri kan natti manii ati Beeruutii jirta gatii taatee fi mana tokko gara mana biraatti socho'uu dandeessa. Akkasuma hiriyoota wajjiniin hiriyoota kee waliin giruuppii hidhattee giruuppii irratti hiriyoota kee waliin wal arguu dandeessa waan ta'eef adaraa ijoollee Oromoo bakka jiranutti ilmaanuma Itoophiyaa Beeruutii sana keessatti argaman bakka jiranutti adaraa ittiin nuuf ga'aati ijoolleen Oromoos akka nu gargaaran lubbuudhaan jiraachuu ishee dhaga'uu barbaanna. Duraan iyyuu baddee jirti irratti immoo balaan kun Beeruutii keessatti ta'eera duuteetti jennee garaa murannee jirti hin arginu jennu waan ittiin argannu hin dhabne adaraa bakka jirtanutti nuuf iyyaafadhaa jedhaniitu kan natti himanii jechuudha. Mucaa kana suuraa ishee kunuu kana armaan olitti siif erge kanadha. Adaraa ijoollee obboloota koo warri shamarranii mana tokko gara mana tokkootti sochoona waan taaneef bakka arginetti adaraa yoo maqaalee jijjiirtee jirti taate suuraa ishee kanaan nama argitan adaraa nuuf ibsaa. Lakkoofsa maatii ishee irratti argattan immoo isiniif kennamee jira jechuudha yoo argamti taate. Yookaan immoo seenaadhuma kanatti yoo himtan isheen karaa waasappii na quunnamtee natti himuu dandeessi jechuudha mucaa kana adaraa. Keessumaatii Beeruutii warri jirtan Beeruutii waanuma gammachuun dhageenyu adaraa obboloota koo amma guyyaa rabbi keessaa nu baasutti. Inshaallah yoo rabbi irraa taate nagaadhumaan immoo hundi keenya keessaa baana adaraa bakka jirtanutti namni sagalee koo kana dhageessanii mucattii kana bakka isheen jirtutti naaf barbaada.